السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركة فوني جرى جرتو سنين جرى أبلين كنكو كقالي في كقاري كم جرى جرتو بقى جراتن سنين جرى بدلا شو ما قبضت افتجيتون كسنين نولو وين نقبض به هما قبضوا هما asirraa miidiyaa kanarra dhagahaa oolu jechuudha. Maalidha wanni sun jechuun keessanii oolu horku jira. Maaliif yoo jettani ho'a wanni kun ho'aadha. Hin ho'a dhumarra jira ta'ee ho'aadha. Dhiifama narra hin laalina. Akka nama zayita dibadheetitti seeraan horku jira. Horku jira mukayyaf inni jira garuu sagalee qaba viidiyoo na jalaa balleessadhee cufe daqiiqama san keessatti akkanatti danfu jira. Abiyya namaati ka waan goonuu qabnu akkas Oromoo kiyya wanni qabadde dhufe waa'ee caaltuuti. Caaltuun maalidha jechuun keessan oolu caaltuu namitatti waan dhamaaftee waan itti gootee jirti. Wallaahi rabbiin isii haa laaffisu waan itti jabaate hunda rabbi isii haa laaffisu. Saayidoo biraallee diddee hafteetiin jirti. Sheerii godhaatii biraan nagaa maaliif takkas taatu lamas taatu yoo jecha kiyya kana keessa waa fudhatte jechuudha. Maaliif isii gizee ammaa kun mataa isii qollofanii jiran. Sammuun isii hin yaaddu, sammuun isii daa'ima isii hin feetu. Isiin baqa wanni isiin feetu wanni isiin achiteetti daraguu hedduu telefoonuma nama kennite telefoonumaan sagalee namitti waraabde gadhiisuu qofa. Faayidaan isii maalidha? Faayidaa hin qabdu. Yaa caaltuuti hawwanni isiin jedhu isiin mana sanii baate taanaan namitti daaftittiin tun mana sanii baate taanaan akka si daafte beek, akka si rakkifte beek, akka ati isii mana hidhaate darbisiifte kan mana hidhaate si darbuun isii hin oolamu, si rakkisuun isii hin oolamu. Ati daa'ima tan ta'eenis wal arguu hin jirtu. Daa'imman ta'etillee kan nama harkaallee baate jette rakkisaa jirta. Waan hin taane irra geessaa jirta. Amma ofuma kan keetii daa'ima tana waan hin taane keessa galchuuf jirta. Manallee jijjiirachuuf diddee akka ati mana hin jijjiiran akka ati waan hin taane keessa seentu si godhanii jirani. Kunoo akkuma ati hadha sagalee gadhiifte namni makaddaa suruuraa keessa kaa'ee namaa kaaya. Sii kaayaan dheengadda saayidoo ammaa siin jedhaa ture yaa obboleettii yaa qaalii. Simmintoo kana ol qabanii keessa kaayanii gaddeebisuun isaanii ni malaa jedhe. Siif kaayanii jiran argite akkuma hadha sagalee gadhiifte kana makaddaa jala suruuree kaayetiin jira. Akka wanni sun haara'uun irrannaa dabaleeti. Intaloon ammoo sodaa isiitii fi maallaqa barbaaduu irraa kan taate asiin sittillee fakkaatte sima fakkaataa asiin si miidhuu dandeetti. Ati isii na gargaartee rabbiin jisaa siyaa kafaluu maxxaqrashii yoo hiriyaa isiitii hiriyaa tiyya ati ofirraa hin hedduu nama kana yookiin akka ati hin argine kunniin warri shayxaan namni waan akkanaa jala dalagu nama waan kana jala dalagu kan akkana ufi wanna jedhee maallaqa kana laale kan dalagu maaliidhaaf maallaqa kana argachuuf kaleellee waan guddaa kana seente sirraallee booda waan kana godhuun kiyya hin oolu isii sobee akka isiin na shakkine waan kana ni dalagatte abdattee itti seentee jirti mucayyoon. Kanaafiyyuu namni bishaaniif nama biraa gabbaa. Bishaan namaa fuudhuuf gabbaa. Namni hammaa madaquu nama biraa gabbaa. Gizee hunda taa'anii nama hin eegan obboleettii. Gizee hunda teettee nama eeguu hin dandeettu. Namni kun akkuma fedhettuu si miidhuu ni danda'a. Bakka teettu saniin gaggeettee deemuu ni dandeetti. Mush ol ka'uu miti. Bakka saniin teettee bas manuma san keessa haa ta'u. Bakka teette saniin gaggeettee deemuu ni dandeetti. Ati garuu nama ofirraa eeguu hin dandeettu. Nama kana amantee mana keetiitti yaamtee mana kan keetiin nyaachiftee obaaftee isiin ammoo si nyaattee sirraa deemtudha. Gizee amma nama amanuu miti. Nafsee ofiitu amanuutti hin jiru namni. Nafsee ofii harkuma ofii kanayyuu amanuutti hin jiru. Ati yoom nama amanta. Yoom nama amanta. Hajjii taatu xaltitti godhe akka ati si hin jibbin akka ati isa hin jibbin akka ati isa malee gara biraa hin sochoone xalti godheetiin jira. Kanaafiyyuu nama maal sheeka bira geessitaami ufiyyuu sheeka bira of geessitii ufi qaraasisi yaa obboleettiti mana illee itti qaraasifadhu sii galee mana san keessaa hin ba'uu jette garuu miidhaan kan kee kan dura miidhamte ammallee akkuma itti jirutti jira akkuma itti fuufametti jira sii galee kanaafiyyuu
kanaafiyyuu osoo akka Sayid jedhe harka Sayidii jala deemte waan inni siin jedhe jala deemte ati maaliif waan diqqoo tan namarraa didda innuu guddoo maatii ofiitii wal dhabuu maatii ofiitii wal dhabee maqaa kan keetiif jecha waa meeqa dalagee jaartii isaa sirraa hiisee abbaa manaa kan kee sirraa hiisee kan si miidhaa ture ka ati dadhabde sirraa hiisise ati maal jettee waan diqqishoo tana mana sinaa jijjiirisanuu eega biyya galuu diddee manaan si jijjiiradha gizee ammaa maaltu noo bira dhaabatee mana si jijjiira maallaqa sii kenna namaan jedha yaa caaltu mataan si qollofameetiin jira mataa kan kee bani yaa obboleettii tiyya maaliin taate maaluma taate maal nama qoricha ishee kabira namaaf iddaayyuu soofiyyuu fidattee dhufte ishee qoricha san tanamaa qofaan argita malee ati tantee arguutti hin jirtu gizee ammaa nama si awwaalu malee nama silaa awwaala jalaa si baasu argaa hin jirtu Sayidoon kama kaddaa guuree ka'ini kaana mana jijjiirannaa siin jedhee didde maaliidha maali wanni akkana eessa si baasa namittiin achirraa gabbaanaan akka ati lubbuun hin jiraanne akka ati ol deebitee namaan hin dubbanne akka ati lamuu fayyaa hin arganne akka ati hin duune akka ati hin kaane si gooti si laallaqaateenne waan namni siin jedhu koomentii namaa viidiyoo namaa ol darbuu malee koomentii namaa dhageetteettanii hin laaltan waan namni isinii barreessan waan namni isinii nuuf ta'a jettanii takkumallee keessaan fudhattanii akkam viidiyoo qofa wanni nutti ergitanii nu asii mataa nu nyaattanii nu mataa nu dhukkubsitanii maalidha faayidaan keessan maalidha faayidaa junurra nu uteenne isin jala miiseeja isinii barreessanoo nu laalutti hin jirtan nu arguutti hin jirtan nurraa fudhachuutti hin jirtan namni bari siif yaadee waan kana siif yaadee narraa fudhatti jecha kana tokkochaa narraa fudhatti jedhee namni achi jalatti taa'ee sii barreessa namni hundinuu dalagaa qaba gizee taa'ee achi jalatti sii barreessu san osoo bishaan ofii dhugeessan turre barbaachisaadha nama sani san turre gaariidha wallahi nama keetii kanaaf waa barreessu maali hin fudhattu waan namni siin waan hayyuun sirri siin jedhee namarraa hin fudhattu nama akka keenyaa kanarraa fudhattaa silaati koomentii 200 koomentii 1000 takka koomentii haganaa keessa ati koomentii takka teettee fudhachuu hin dandeettu akkam gorsa namaatu afaaniinuu dhufee si dubbate san irraayyuu fudhachuu hin dandeettu koomentii hagana muluu kana taattee nu dubbifta maali rabbi si jiraachisa daamattee tanteellee galtee biyya fidattee haadha tantee bira fidattee deebitee dalagachuu ni dandeetta waraqaa ni qabdaa maal rabbi si godha obboleettii maaluu mataan si cufame ati takkuma hiriyyaa si bira teetee si gorsitu takka hin qabdu hiriyyaatiyyaa maaliitiyyaa jetta malee ati nama karaan kun karaa badaadha karaa kanarra hin deemin karaan kun karaa qajeelaadha karaa kanarra hin gorini karaa kanarra deemi jedhee si gorsu takkuma hin qabdu jechuudha maaliif kana ta'e gahu kanaafiyyuu osoo takkallee taatu namarraa fudhatte irra bareedaadha sammuun cufamtee jirti warroonni bira jirtan Sayidoon ariifatee deemullee warroonni bira jirtan kan akka abdiin ammoo isaan hin gahu isiyyuu hin gahu abdiin isiyyuu hin gahu maaliif isaayyuu mataa qollofanii deemaniira jiruu akka tahaa mujrimtittiin hajii baante ta'isaatu waliin laaqqamtee jirti inni dubartoota walitti ofeessuu waliin jechuu malee faayidaan qabu inni lisan keessa Allahu akbar akkasii namni isi dhiyaatan sheeka bira keessa itti karaa isaa sheen biyya sanillee ka hidhuu fi ka hin hidhallee hin hiikallee kama hidhetu hiikallee Allahu akbar rabbi isin haa laaffisu nu hundaafuu rabbi haa laaffisu inshaallah obboleeyya kan koo hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti